tumsa oromoota argeetiif gara social mediaatiin dhiyeenya kana godhamaa jiru cimeetti fufuu qaba jechuudhaan hawaasni jechuu akkaawuntii irratti immoo hilaalle galuu danda'a sanillee isin postu goona hundi keessanuu galatoomaa thank you so much ummata khiyya waan isinin joo hin beeku galatoomaa ammallee gargaarsa akkumatti fufeetti jira galatoomaa jabaadhaan isinin jechuu barbaada guys kuni mana khiyya akka argitanitti dooraala jaa qofan keessaa qaba wata keessaan qabu Koni mo aku marketan itu gifti mana khiyya sini dorala kuma sadif di bafuri fuwe aku marketan kana koni mo wan doktor duran kesa qabudha khayni kesa qabulin akkana taha asprati mo wan kashat bifizelin arkaneda gargaarsi mana khiyyatti gurrami khana fakkaata jechuun barbaada waligala dorala kuma 13 fi diidama arkanne kan kaashaappiti fi kan zeeliti fi kan litumsa oromoota argeetiif gara social mediaatiin dhiyeenya kana godhamaa jiru cimeetti fufuu qaba jechuudhaan hawaasni oromoo biyyoota adda addaarraa ergaalee isaanii dabarfatanii jiran haaluma wal fakkaatuun dhiyeenya kana keessa sagantaa tumsa oromoota argeetiif dhiyeenya kanatti jalqabee shamarree gameettii gama social mediaatiin beekamtummaa guddaa horattee Ki orofi akkasuma wal wajjin ta'insa Dr. Asli Ustaaz Hamza Sheikh Jabir Ustaaz Gudda Shariat Gammadaa fi akkasuma gargaara hawaasaa jedhamuudhaan gara social mediaatiin beekamtii guddaa kan horate Mubarak Musammaa dabalatee Sambiroos kan qeerroo keessatti furatan sagantaa tumsa hawaasa keenya Oromoota Argeedhaa gara dirree TikTokiitiin guyyoota muraasa jalqabee seenaan addaa kan keessatti galmaa'ee fi tokkummaan Oromoota kan keessatti bu'uureffame osoo hin taane kan keessatti cimeedha jechuudhaan namoonni adda addaa yaada isaanii dabarfatanii jiran garaagarummaa kallattiilee adda addaatiin nu jidduu uumamu kallattiidhaan ofirraa foggisuudhaan yeroo ammaa kanatti tumsi hawaasni Oromoodhaa kallattiilee adda addaatiin kallattii isaanii fuula tokko addeeffachuudhaan godhamaa jiru kun cimeetti fufuu qaba jechuudhaan qeerroon Oromiyaadhaa goloolee adda addaa dhaammatanii jiran sagantaa kanarratti hawaasni Oromoodhaa kallattiilee adda addaatiin gumaachaa kanneen jiraniifis galatoomaa jechuudhaan ergaalee isaanii dabarfatanii jiran sagantaan tumsa hawaasa keenya guyyaa ilgaddaa geggeeffamee mana maki orofi wal wajjin ta'insa Dr. Asli fi akkasuma ustaazonni kan keenya kan qooda keessa furatan kan akka Ustaaz Shariat Gammadaa Ustaaz Hamza Sheikh Jabir dargaggeessa gameessa Mubarak Musammaatii fi Sambiroo kan keessatti argaman sagantaa sassaabbii tumsa hawaasa keenya Oromoota Argeetiif kan godhame seenaa isa jalqabaa osoo hin taane irra deddeebiidhaan godhamaa ture keessaa isa tokko jedhanii jiran garuu deeggartoonni sagantichaa tumsi guyyaa ilgaddaa waa hedduu keessatti arginee jirra garaagarummaa keenya dhiphisnee tokkummaa keenya irratti dhimma waloo keenya irratti yeroo fuula deeffannee wajjin hojjannu diinonni hedduunis naanii jiran jechuudhaan yaada isaanii dabarfatanii jiran ammas jedhu eeyyin ammas kan nu barbaachisu tokkummaa keenya jabeeffata garaagarummaa nu jidduu jiru dhiphisuudhaan dhimma waloo keenyatti wal wajjin jiraachuu qabne jechuudhaan namoonni adda addaas rogeeyyiin siyaasaa rogeeyyiin miidiyaalee ergaalee adda addaa dabarfatanii jiran Rakkoon kallattiilee adda addaatti Oromiyaa keessatti mul'achaa jiru gita hundaanuu laallamuu qaba kan jedhanis hedduudha. Yeroo ammaa kanatti kallattiilee adda addaan gola Oromiyaa adda addaa keessatti dhimmoonni adda addaa keessaayyuu dhimma nageenyaatiin wal qabatee hawaasni keenya yeroodhaa yerootti rakkoo adda addaatiif saaxilamaa jira jedhanii jiran. Kuni kanumaan osoo jiru dhimma jimaan jireenya keenya jedhu duula yeroo dhiyoo qindeeffameen hawaasni keenya ummata keenya obbolawwan Argeetiif sagalee ta'uu qaba jechuudhaanis yaammatanii jiran. Rakkoon jabduun ummata keenya Argee harkaa qabdu dhimma dinagdee dhabuu osoo hin taane qabeenya leecaloo uumamaa qabnutti haala gaariidhaan fayyadamuu dhabuu fi yeroo ammaa kanatti qaamni dhimmi ilaalu furmaata waaraa kennuu dhabuun immootu dhimma guddaa ta'e hawaasa keenya daandiitti baasee rakkinnaa fi beelaaf saaxilee jira jechuudhaan dhimma gadi fageenyaan beekan ibsanii jiran. Kanaaf hawaasni Oromoo idila addunyaa kan biyya keessaa fi kan biyya alaa wal wajjin ta'uudhaan dhimma Argee fi dhimmoota waloo Oromoo irratti wal wajjin hojjechuudhaan qaamni dhimmi ilaalu furmaata waaraa akka kennuuf dhiibbaa gochuu qaba jechuudhaanis ibsanii jiran. Gargaarsi qofti gahaa miti kan jedhu dargaggoon Oromoo tokkos ergaa isaa gara MWT'n ergaa biyyaa dabarseen yeroo ammaa kanatti rakkoon Argee keessatti mul'achaa jiru dhimmoota keellaa dhongaggootiin wal qabatee kallattiilee adda addaatiin qaranni humna oli hawaasa keenya irra geggeeffamuu fi abbootiin qabeenyaa gurguddoon hawaasa keenya irratti kallattii adda addaatiin dandeettii dinagdee fayyadamuudhaan hawaasa keenya tabaan ala gochuutu rakkoo ammanaatiif saaxilee jechuudhaan yaada isaanii dabarfatanii jiran. Kanaaf jedha furmaanni jiru uummanni Oromoo sagalee isaa cimsee tokkummaadhaan dhimmi jimaa Argeedhaa furmaata argachuu qaba jechuudhaan yaada isaa xumuraan irratti ergaa dabarfatee jira.